Egaa jechuudha akkuma beektan gidduu kana yookiin torbaniiti asitti jechuudha sharafni biyya Arabaarraa kaasee hanga Kanaadaa, Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Yuuroo akkasumallee diinaara, riyaala, dirhama warreen kana hunda qabatee jechuudha Afrikaa fi Araba Ameerikaarraan walumaa galatti jechuudha waan inni qabatee dhufee garmalee gabaa ol ka'uusaa agarsiisa jechuudha. Iskeeliin sharafaa hedduu tokko daangaa kan hin qabneen dabaleetiin jira jechuudha. Inni kun immoo dabaluun sharafa kanaa immoo biyya keenya irratti yookiin immoo ikoonoomii keenya irratti maal fiduu danda'a akkasumallee nu warra mana madaamii jirru irratti bu'aa moo miidhaa nuuf qabaata kan jedhu jechuudha. Darbee immoo jechuudha torban tokko keessatti hanga kana guyyaatiin illee saantiba guyyaatiin illee bakka tokko dabala osoo hin taane jechuudha. Guyyaa takkatti baankiin jechuudha hanga birrii 10 olitti dabalaatiin jira jechuudha. Special keessumaa doolaara irratti waan addaatu ta'amaa jira jechuudha. Inni kun immoo miidhaa inni nurraan geessisu maalinni nu warra mana madaamii jirruuf warra biyya Arabaa jirruuf yoo jenne irratti ilaalle. Egaa nagaas immoo hin daganne nagaa fi araarri jaalallee waaqayyoo lafa bakka gola jirtan isiniif haa baay'atu obboloota koo jaallatamuuf kabajamoo kan taatanii akkasumallee obboleewwan kiyyaa amantaa biraa taatan nagaan isiniif haa ta'u isiniin jechuun jaalladha. Egaa warri mana koof haaraa taatan akkasumallee akkootuma warra saba warra kaaniitti jechuudha. Waan waa'ee sharafaarraa odeeffamaa jiru kana kan dhaga'uu hin dandeenye baay'eetu jira. Afaan warra biraatii yeroo dhaggeeffattanii anammoo afaan warra biraarraa yeroo dhaggeeffatu baay'ee tokko hamilee walii laatu wal jajjabeessu itti nuufuufi jedhu. Isinillee akkuma isaanii sana itti fufii nuu jabaadhu jechaa jirtu galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Warri immoo har'a reefu gara maatii kootti dabalamtan immoo subscribe godhaa, like godhaa. Viidiyoo kiyya yeroo jalqabaa lixxan like godhaa. Likein keessan gad adeemaa jira. Namni viidiyoo daawwatu baay'ee garuu namni like godhu immoo xiqqoodha. I don't know maaliif akka ta'e isin hin kaffashiisu walumaa galatti likein jechuudha. Inna waa'ee sharafaa irratti jechuudha nama gaaffii baay'eetu jira jechuudha. Obboleettiin keenya maal jetti waa'ee sharafaa irratti ani birrii 100 akkaawuntii koorraa biyyaa qaba. Kanaaf immoo yeroo sharafni ol ka'e garmalee maallaqni keetiitii gara 67,000tti gadi si jalaa deebi'aa naan jedhani obboleetti tiyyaa. Kanaaf iyyuu maallaqni keenya inni baankii keessa jiru nu jalaa hir'ataawoo jette jechuudha. Obboleetti kiyya asumaan gaaffii keessii deebisa jechuudha. Maallaqni kee inni ati biyyaa qabdu meezoo cabaa takka irraa si jalaa hin hir'atu. Garuu waan bitamuu irratti gara fuulduraatti jechuudha birriin nuti amma akkaawuntii keenya irraa qabnu gatii dhabaa deema. Gatii dhaba yeroo isiniin jedhu mootummaan sin jalaa hatuu hin danda'u. Namni tokkollee isin jalaa fudhachuu hin danda'u. Garuu wantoota nuti biyyatti gallee bituu itti dandeenyu yookiin itti daldaluu dandeenyu qaala'insi jireenyaa garmalee yeroo ol ka'u birriin keenya sun immoo wanta xiqqishuu tokko bitaa jechuudha. Akkasumallee dabaluun maallaqaa kuni inni biraa waan inni nu fayyade obboleewwan kiyya mana madaamii jirtan haaraa akkasumallee akka koo duriitti jechuudha. Maallaqa keessan karaa gabaa gurraachaa isinii erguu kan didde madaamiin akkasumallee nama isinii erguu kan abdan akkasumallee waa'ee masaatillee kan hin beeknee fi dabaluun maallaqaa baay'ee bareedaa ta'ee jira. Maaliif yoo jettanii dura doolaarri tokko 54 fa'iin ture. Yeroo birrii biyyatti ergattan birrii biyya kamii biyya Arabaa Saa'udii irraa Dubaay irraa biyya Arabaa kamirraa doolaaratti jijjiiramee ergama. Commercial Bank of Ethiopia jedhame yookiin immoo dhaabbata baankii Itoophiyaa yeroo jedhamee ergamu Commercial Bank of Ethiopia irratti birrii biyya kamiitu riyaalas haa ta'u diraamas haa ta'u diinaaras haa ta'u doolaaratti jijjiirameetu ergama jechuudha. Biyya keenyatti kan galu doolaara Ameerikaatiinidha. Baankii yeroo dhaqxan yeroo amma fakkeenyaanii yeroon baankii dhaqee galchuu
doolaara hamma kana riyaal amma kana gara doolaara hamma kanaatti diraamni amma kana gala doolaara amma kanaatti jee doolaaratu biyya aqee nuu gala jechuudha. Yeroo kana immoo akkaawuntii keessan irra galchachuu hin dandeessan baankiitiin kan isin dandeessan maqaa namaatiin ergitu jechuudha. Maqaa namaatiin galchitu namni sun immoo nama isin irratti ergattan sun immoo fuudhee akkaawuntii keessan irra isinii galcha malee karaa baankii yoo dhaqxan akkaawuntii irra galchachuu hin dandeessanii. Kuni seeruma biyya kanatti jirudha kan itti fayyadamaa jiru. Darbee immoo maallaqni ammaa jechuudha gabaan gurraachiifiin karaa baankiitiin hanga tokko wal qaqqabuudhaaf adeema jechuudha. Amma viidiyoon kaleessaan dura ejjedhe irratti doolaarri tokkoon ishee 54 doolaarri tokkoon ishee 74.58 ture. Har'a garuu doolaarri tokkoon ishee 90.60 ooleera jechuudha. Kanaaf hanga tokkollee iskeeliin ol ka'a. Iskeeliin nuti ittiin maallaqa ergannu baankii warri baankiitti fayyadamnu jechuudha ol ka'aa adeema isiniin jedha. Kun immoo hanga tokko unuuf advaanteejii qaba. Darbee immoo maallaqni hamma kana yeroo ol ka'e maal nu miidhaa yoo jettan fakkeenyaaf jechuudha biyya keenya keessatti karoora mana ijaarsaa karoora lafa bituu karoora meeshaalee adda addaa bituu irratti jechuudha garmalee birriin keenya dadhabaa ta'a waa bituu dadhabna jechuudha. Yeroo kana immoo waggaa nuti ejjennu nuti dheerataa adeema jechuudha. Fakkeenyaaf mana ijaaraa jirta yoo ta'e amma simmintoo irratti jechuudha. Mee simmintoo irratti yoo fudhanne simmintoon eengadda kana jechuudha gadi raakasee gara 1,700 gadi ufee ture jechuudha. Garuu har'a gara 2,300 ol ka'ee jira jechuudha. Ila torbanuma tokko keessatti yeroo asii doolaarri dabalu simmintoonis dabale. Egaa mana tokko ijaaruudhaaf immoo doolaara akkasuma doolaarri yeroo ol ka'u simmintoo irraa mismaararraa qorqoorroo irraa hedduma meeshaalee irra jiru irraa kaasee ooluma ka'aa adeema. Guyyaatti innis iskeelii hagam akka dabalee oolu. Simmintoo irraa 1,700 irraa gara 2,300 ilaala takkaatti jechuudha. Torban tokko keessatti meeqa dabalee 600 dabalee jechuudha. Akkasumallee warri kaanis meeshaalee mara nuti bituu dandeenyu haaluma kana yeroo ol ka'u nutis faayidaa dhabeessa taana. Darbee immoo namoonni biyya keessaa hojjettoota mootummaas ta'e qotee bulaas ta'e jechuudha maallaqa tochoosuu hin dandeenye maallaqa isaan baasanii bitachuu hin dandeenyetti ol ka'a jechuudha. Wanti nyaatamu, wanti dhugamu, wanti uffatamu, qusaaqusii saabuna waan hedduurraa kaasee jechuudha. Hanga midhaan nyaatarraa kaasee akkuma amma simmintoon kun ol ka'e kana nyaanni hundi ol ka'a. Yeroo ol ka'u namni tokkorraa uffata bitatee uffachuu gara dadhabuutti. Akkasumallee miindaan nama tokko miindeeffamee ittiin ejjetu kiraa manaa kaffaluu kan hin dandeenye haga bakka namni tokko miindaa 2,000 nyaatu faatu jira joo 2,000 ganama ka'ee simmintoo guuraa oolee bukeessaa oolee bilookkii baataa oolee namni ji'atti 2,000 argatutu jira. Ji'a tokkotti immoo gara 4,500 mana kiraa kaffalutu jira jechuudha. Egaa yeroo kana keessatti ilaalimmoo dabaluun doolaaraa baay'ee uummata keenya irratti immoo miidhaa guddaa fida jechuudha. Akkasumallee guddina mootummaa irratti immoo hedduu faayidaa qaba. Maaliif biyyoota warra kaan faana wal dorgomsiisa jechuudha. Kanaaf isin jaalladhaa isin kabaja yaada qeeqa qabdan akkasumallee immoo waa'ee sharafaa irratti immoo galgala isiniif fideen dhufaa naa daawwadhaa isiniin jechuun barbaada hordoftoota kiyya. Galatoomaa isin jaalladhaa isin kabajaa turtii gaarii.